waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessitu aruuzaa warra jaansani warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun qabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota warra waa bobboonsu laffaatiin akaafiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama guyyaan aruuzaa kun immoo namarraa bareedu qaba sheekh akka gaafa nuti ijoollee muhaadaraan gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaamaa gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee montaar boo ciccituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gaba kaamtee buufiin afuufamtee hafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tan hin jiru duniyaa gubbaa amma meeshaa madraka jaaramu biituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee namni osoo darasaa akhlaaqan qabne gaafa sheekatees akhlaaqa qabaachuu hin danda'u mee waan takka isin himu taamni kun yoo nefe filmoota aji amma wata uma kanaan gafuudha laalaa jecheeni yoo nefe kitaaba imaamu maalik keessa tirmiizii jee tirmiizii isuma san yoo nefe ma kitaaba subul salaam jee subul salaam ma gafuudhee bakka san kalaala jechuudha hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa hin jirran jiru osoo maallaqaanis haabanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردنا شيخ خينا شيخ عثمان دري توتو سجنتا قبا سجنتا إسا ليني أجرا قال ديهم جرا مي واهي شيخ عثمان مال دلقو جرا مالو جوجو جرا حالا خمر رجرا نمني توكو حيوتا في أسو إسان جراني وان إسان رجرا بيخون برباچ سارا وان توكو وجيلي قرقودا إسانو جوجو جراني جرا وجيلي تكا إسانو جوجو جراني جرا أردنا براتوتا لكوزي ساني هدو باية تهف sertifikeeta kanneen jiran darasoota isaaniitis akkasumas hojjumaanoo jechuudha. Darasoota isaanii jechuun aalimoota barsiisaa jiranii fi darasootaas jechuudha. Darasoota warra ilmii geessifatanis jechuudha. Sheekh Usmaan madura kan gaafadhetti nama meeqaas biraa qubate hanga ammaatti jee gaafadheen ture. Nama 40 ol qubsiiseetiin jira naan jaanii turanii. Hunga umrii amma isaan jiran tana wajjin hoggaa laalle hedduu gahee guddaadha. أردنا شيخ غنيا شيخ جمال علي تسنجرا أستاذ منشد غنيا قال في جالتما نجاش محمد سنجرا أكسمتي شيخ بسا سنجرا ما من سنجرا نموتا هدو داوجي جرا هيدر عبدي بلسما أكتيفيستي غنيا بكما جرا إن شاء الله مين ما خنا ثاني ورانغ خنا ثاني وجيوان تكو تكو وبرنوتا نوتاهم هيوتا غنيا سوان سان دلقا جران وان تكو تكو رادو بچا ديمنا خيسافو واي مجلس الشيخ عثمان جچودا حاسو خنا خارا خنا ترتيبا نو قبسيس جچودا شيخ شيخ جمال عليتين دبسو برباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دبي شيخ عثمان تاران تنا تنرتي تجباتي نولي نروا تكلم تجبيني ويتامدي شيخ عثمان كنا ملسا ربي القرآن خيستي نبي محمد إنك لعلى خلق عظيم جين وإنك لعلى خلق عظيم جين عمل قدك أبدا جين حالا غاري قدايچو نبي صلى الله عليه وسلم أساس بورا من تتنا قوي موان إرقمي فقاهمو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق جين أن عمل مغاري قوتو في جيشان إرقمي جين عمل مغوتو في جيشيچو عمل درانو أرجمان قوتمان أوبسي nama wajji wanni jireenya ollummaa wanni adda addaa duraan lafa jirti hawaasa keessaa hagarraa irratti itti guutuuf hin ergamee je aslitti wanni amantaan dhufteefu amaluma gaarii san guutuudha jechuudha. Sheekh Usmaan irraa waa isinii himaa. Sheekh Usmaan kun baachiinu boodaati qaraatii keessatti illee umriin illee nurra xiqqaadha. Erguma nuti magaalaa dhufne kana nama guyyaa keessaa qaree baree majlisa dhaabee qaraayisuu eegale. Dargaggeessa arraageessikki jeejaan nuti nama cufa wajjin jiraachuu beeknaa jeejaan kan waliitii wajjinis foon nyaanna kan gadiitii wajjinis firii nyaannaa jeejaan arraageessu kun beektaanni gosa waan bararuutii mire lukkuu fa'aa wajjinis firii nyaata firii boqqolloo kennitti nyaatu firraa dhiisi waan gurguddaa isaa olii risaa fi kanaa wajjinis foon nyaata. Sheekh Usmaan kun nama akkasiiti nama tawaadu'a qabu nama akhlaaqa gaarii qabu waan irraa na gammachiisa keessaa nama hedduutu ilmii qara'ee ilmiin tun caalimni tokko gizee ilmii qara'ee oguu sheekate waa lama qabaachuun dirqama isaati. Tokkoffaa akhlaaqa qabaachuu qaba
لما فا برتوتا علمي براتسن الرجع جيسوس كباچو كبا ما دورة أخلاقها تندي بيا جباب دون تدرسها أركتشو خن برنو تجافة علمي كرانو يا رب درسانو خن نيتشا كرانا درسها يا رب درسها كراش بدون يا رب سيخن نملين تاتو علمي برتتو يا رب سر راو في ملي سر عنديمتو أكيد علمان نمني علمي برتوتا برسيسون أركتين إرجمتي بكنجيني جان يخاو شيء علمي بري فتى وصون كراس من وصون دعوات تنقول تاو خطابة شوفمي تاو يشوفنا من القرآن دبس منو مخيس الدنداوي يشوف خطابة شوفمي تاو نبي تامي خطابة كرامي خمس جيدا جاي سنجتشو يخاو فاي من التأول مي تاو خاباني ستين فيدم خنا من البلاد ستين فيدم شيء عثماني نارا خن ما وجه ورقم سيسي ونيني جتشو فدون برتوت أساسا أركيدي نارا بقى برتوتا خنا ربي سيخني وما مخينا نرد تبني جيسني فوق إلينا أشي جارة مجرتو وني شيخ عثماني فكا إني برسيسو في سامي جيسسون تك إذا برتو ما تكتل لالمتو إذا برتو اللي جودو مالي بيتا برتوتا برسيسو خنا أرجتشون ويا تقوان سموت الغيس أنباني وان نانجي يا جمال اللي نانجي بران أبلوف نانجي نايمي أرجو من ساقزي موجو درسوا بكسي جالة تلبوا في الرجالة تإلمان في الرجالة سنين مرة في الرانة ما يبتك وشيء بلوخ النجين التيم لا لا أرجو ما بيخي فرما لا شيني وان درسا الرجالة هذا مناتيس إلمانيس جرو جرينياس مخيناي سابتمتوس فوقي ساجارمتوس هندر درس الرجالة دور شيخ عثمانين يا شيخ عثمان بقى ربين أمري درجة قمة خنا خيستي وصور فينسي خيلا منتين وصو أمرين تيتين لين ببولتين خرج عرسو ما كين ديمين براتوتا كبيية سر براتو خنا ربي سيخنين جان تكتان نما براتي في اللي أكربين كنو في دعاء يقول نما بريو ربي سر راو في ملين تاتو نم نخون قافو مجلسة تينيونوتي نما خنا نقوسنا كجنون أبلو كراولوس كرايسون دندو مجلسة دابي كرايسون دندو إنان أبلو مو إني أمو ماوني كرايسينان namni nuti akkas jennu sun faan faca'eeti warri nuti itti qoosnu faan irra galee qaraasisu jira jechuudha. Wanti kennaa rabbiiti. Tana ta biraa ergaaniin asiin nama biraatiif illee dabarsu. Tuwaan Sheekh Usmaan laallatu. Sheekh Usmaan kun nama akhlaaqa qabu ulamaa'ii keessaa. Akhlaaqa qabaachuusaa gandaa wajji walii galuun beekee akhlaaqa feetii beeke. Namni yoo akhlaaqa qabaate. Waan inni si dabaluu fadhu. Ayyee. Hedduun ajaa'ibdee amma ati wanni irraa ajaa'ibdee dubbatte soo qabxii kana biraan kunneen dabaluu fadha. Ani dhiyeenya dhaqeetiin hawaasa inni barsiisus laalee darasaa inni barsiisus laalee maktabaa isaatis dhaqee laalee wantoota waa lama gurguddoo na ajaa'ibsiise. Ani amma bakka darasaatti ajaa'ibsiifatte kana irra hedduu ishee inni tokko gaa ilmii fitate ilmiin isaa sun beekamtuu taanaan darasaa numa argata. Hanga takka numa argata jeetii yaada. Darasaalee ishee kan barsiisan hedduu jira. Garuu hundarra kana ajaa'ibee hawaasni bal'aan naannawa kana jiru kun haawwan bar lafa dachii rabbii tana geessu afaan gubbaa guutanii ta'anii akka ijoolleetti akka ijoolleetti xiqqoo fuula isaa dura ta'anii irraa garaan haawwan gurguddaan kunuuti jaalala isaan isa jaalatan akkuma itti tilmaamuun dhabe waltajjiilee hedduu barxaa nuti pirogiraama wajjin qabne waltajjiilee hedduu nageessee waltajjiilee ifi wali qabeerra nageessee laalee hawaasa san bifa sirna qabuun hawaasa san keessa gabbee hawaasa san barsiisee hawaasa san harka isaa keessa galfatee Sheekh Usmaan jechuun amma ganda sanitti mootummaa hawaasa sanii jechuu dandeessa. Jaalala isaan hawaasni isa jaalaturra. Akkaataan itti hawaasni ilaalu jechuudha. Akkaataan hawaasni itti isa ilaalu jechuudha. Mootummaa wanni kun asli maalirraa ka'e jee wantoota inni qabu kana namoonni biraa maalirraa dhabanii jettee walaalte aalimni tokko aalima tahee yoo akhlaaqa hin qabaanne aalimni akhlaaqa hin qabne aalima tahee namni akhlaaqa hin qabne akkuma jedhanii irraa dubbatanii fi wahuma irraa jedhanii dubbatanuu qabu. Maaliif jettee yoo na gaafatte namni si jaalachuun sirraa qara'uun si dhaga'uun si kabajuun hundi bar akhlaaqa jiru yoo akhlaaqa hin qabaanne gaafa barsiisus amala qabaachuu hin danda'u. Namni osoo darasaa akhlaaqa hin qabne gaafa sheekha ta'es akhlaaqa qabaachuu hin danda'u. Mee waan takka isin himu waan tanas asumaan du'aataa fi ulamaa'otaa fi warra hedduu miidiyaa irratti da'awaa godhu kana biraan naa geessanii akki jaan ulamaan islaamaa akki jaan namni واسد درو لتيل عدام بهم تاتوجا علمي العلم والعمل به والأخلاق
beekumsa qabaachuu fi itti hojjechuu fi amala gaarii qabaachuun waa wal qabatee deemu waan addaan hin baanee jaan yoo addaan bee hoo maal jaan beeytaa aalimni amala hin qabne jaan ilmiin isaa haga nama fayyadurra haga isiin nama darartuu turre guddaadha jaan dilli miidiyaa irra nu maraachaa jiru kun biyya maraachaa jiru dilli waan hin jirre ganda fidee ganda addaan bittinneessaa jiru dirri koree masgidaatiif warra masgidaa wal lolchiisu sheeyni jechuudha darasaa fi darasaa wal lolchiisu sheekaa fi sheeka wal lolchiisu biyya tana girgireessu kun maal turraa irra ta'e yoo jaan gurra ni qaba ija ni qaba akhlaaqaa turraa irra ta'e jechuudha ilmiin akhlaaqa hin qabne saniifoo maati wani jechuun jirtu ani akhlaaqni ilmiidhaaf karaa ilmiin irra deemtu akhlaaqa isaatiin uummata kana hunda kana boojee jechuudha yaanni kiyyasani karaa nama nuti immoo makiinaan tu yoo karaan kun hin jiraanne ispaaltiin tun hin jiraanne makiinaan tu karaa kanarra ni deemti makiinaan nama nu deemu jirruun tu hin deemtuu mire ilmiidhaaf akhlaaqni daandii ilmiin irra deemtudha bar waan jecha ulamaan jedhanii ni mujjira ulamaan namni yoo ni fi akhlaaqa hin qabaanne akka nama karaa daandii hin qabne deemuuti ni badaa jiran karaarraa maqa kanaafuu wanni ni nan asumaanuu barataaf barsiisaaf du'aataaf warra miidiyaa irratti waa barsiisuuf dhaamuu barbaadu ilmiin nabiin sallallahu alaihi wasallam wani rabbiin ne ergeef akhlaaqa je innamaa je adaata hasriitiin fide adawaatu nasri illaa innamaa atfu wa taqdimu kama taqaddama tawarna fi balaaqa qareeb beeka wani rabbiin ne ergeef kana bichaadha kana qofa je innamaa bu'istu wani ne ergameef liutamma makaarim al akhlaaq haaluma gaarii guutuuf jechaan argame dhugaa dubbachuu rahmata qabaachuu amaanaa qabaachuu nama wajjii haala gaariin jira kanaaf dhaamsinii nan arra sagantaa arraa kanarratti ummata keenya keessaa ulamaa'ota keessaa du'aataaf keessaa barattootaaf dhaamuu barbaada ilmiin akhlaaqa hin qabne faaya nama hin fayyadne ha dhokotee taa'u ilmiinis jechuudha faaya tokko yoo mana dhooyfattee teesseen yoo ati hin fannifanne itti hin fayyadanne yoo namni biraatti hin fayyadanne bu'aa ni qabaa bu'aa hin qabu kanaaf ilmiin aalima irraa wanni barbaachisu akhlaaqa qabaachuudha barataa irraa wanni barbaachisu akhlaaqa qabaachuudha keessaahu yaa barataa diin islaamaa yoo ati akhlaaqa hin qabaanne eenyutu akhlaaqa qabaata yoo ati arraa akhlaaqa hin qabaanne yoom akhlaaqa qabaata gaafa waan si shaakalu hin qabne gaafa haadha manaa hin qabne gaafa ilmaan hin qabne gaafa duniyaa irratti namaa wajjin wal loltu hin jirre yoo yeroo kana keessatti akhlaaqa hin qabaanne ati gaafnummaan akhlaaqa qabaattu kami gabaabumatti wanni nan ergaa arraan tana haasoo arraa kanarratti dubbii Sheekh Usmaanii wajjin wal qabsiisee ummataaf dhaamuu barbaadu Sheekh Usmaan wanni bakka tana hangee ilmii miti warri isarra ilmii beekus hedduu jira ka isarra umrii lafarra bulees hedduu jira bar namni umriinu ilmiidhaa beeku weessi qaraasifti lafarra walirra bubbuluunu jechuudha Sheekh Usmaan akhlaaqa isaa gaariidhaani bakka tana gahe nam meeqaa jira ka masgidarraa nama baqachiisu nam meeqaa jira ka gorsa isaa dhageeffachuurraa nama baqachiisu amma warri khutbaa nama dheereysee biyya guutuu rafchisee ifumaa haasa'u kasilaagaa dubbii fi gororri abbaaf noom yaa hojjaan abbaa dubbatuu fi namni hundi biraa yaa ukun fakkeenya tokko yaadadhe tokko khutbaatu gaggeeffame khutbaa dheeratee za'aa torbaa saddeet rubuu irruu kan ta'e dhiyoo tana beek nama tokko naa hime nama hojii jiru abaluutu khutbaa godhe jee nama nuti ustaadu nuti beeynu abdurree hoggaa sheeyni khutbaa fixee aqimi salaa hogga je jaarsi tokko jaarsa laafaadha je alhamdulillah je na cinaa taa'ee jaarsi alhamdulillahin khutbummaa ukhadu numa duma useene jaarsi khadwa bintu nurra alhamdulillah Abdullah ibn Mubarak kije nahnu ila qalil min al-adab ahwaj min kaseer min al-ilm je ilmi hedduran utira adaba xiqqaa qabaachuutti irraa hajamnaaje irra guddaan nama ilmii horeeti adaba dhabi irra guddaan nama warri miidiyaa irra bahee waan namni hin baratin afaan waan saalaa waan namni dubbanne hunda haasa'u kun khayoochi as jette inna allaha laa yastahyi adillaa siddal fatukun wanni inni dhabe bar naamusa xiqqaa dhabe bar ilmii guddoo qabaateeti naamusa xiqqaa dhabe ani akka Sheekh Usmaan kana rabbi nu keessa tursiisu waan hin gaafachuu fedhe sheekha ayyee sa akhlaaq irraa haala toluu irraa osoo jirta aalimni haala toluu qabu jechuu irraa osoo jirta anammoo inni sheekha irraa arge takka ta'in kan dinqisiifadhe hedduu xiyyeeffannaatti kanne waan silaa hojjetu sanarratti xiyyeeffanna ayyee hawaasa kana jiruu fi jireenya isaa caalaa waa hunda caalaa xiyyeeffannaatti kanne hawaasa saniif hojjechuu isaati ammaas hawaasa san lubbuu marraa jaalata waan ajaa'ibe waan dara
lubbuu isaa كم تأتي هواسا جانا نتوقع كم برسيفتها ngeeffa dhugaatuunis akhlaaqa ammas hawaasa kanaa waa godhuun qaban barsiisuun qaban mana isaatii fi bakki immatti barsiisuun jirtuun hedduu dafa gatti miilaan lafa dheertuu san deeme ganda kana takka takkatti mana isaanii takka takka dhaqee beeka sheeni haawwan silaa barsiisan hunda ilaa manaatti takka takka beeka wallaahi ilmoo isaanii hanga isa jaallatan akkamin namni ila haddisanii hawaasni keessa jaalatu baramma akhlaaqa toluun namni tokko akhlaaqa tolee salaamtaa sirriin namaan jee ganda kana shaashaa hojjejeetuma jiraachuu waan jiraati garuu amma bakka inni jiru tanatti tabira maktaba isaa dheexee jirtana fakkaata مكتبة خير نقول خسائر رجودة maktaba والله خسائر رجودة أركيد إنجرا mana kitaaba isaa san dhaqeeti ilmi namaa tokko kamitti umrii tanatti kitaaba diraqna wali qabuu danda'an waan qabu hunda hangam takka xiyyeeffannaatti kannaan hatta takka takka gagguureetiin gaafadhe kitaabni kun yoon fi filmoottaa jee ammoo ta'uma kanaan gafuudhee ilaalaa jecheeni yoon fi kitaaba imaamu maalik keessa tirmizii jee tirmizii isuma san yoon fi imma kitaaba subul salaam jee subul salaam gafuudhee bakka san ilaala jechuudha hanga sadarkaa kana kitaabnummaa maktabaa isaa san keessa hin jiru osoo maallaqaanis haabani wanni sun yoon fi gara miliyoona 30-50 taate malee jigad hin taatu waan itti jala goolii bar waan naggaduun goolii bar anamma namni tokko kamitti akkuma dandeeytuma maktabaa kana wali qabuu dandaheen hangam takka xiyyeeffannaa kanneen nama argisiisa takka waan ajaa'ibaatiin si maati waan ajaa'ibaa takka namnummaan kitaaba haga Sheekh Usmaan irraa bitee jiru Sheekh Usmaan irraa waan ajaa'ibeen kitaaba irratti jechuudha Sheekh Usmaan makiina sibin jaanii maallaqa guran takka kitaabaan bitata yookiin majlisaan jaara yookiin moo shanti beedi darasaatiin tolcha nama bar kitaaba bituu dhufee galgala gizee na bira bulu halkan kitaaba keessa deemaa bulee kaan fuudhee kaan xaalaa bulee kaan laalaa bulee akkasuma ganama bee darasaa qaraayisu bar dire dhawaa buleeti ganama subiidhaan bee kan makiinaan qabne jechuudha wallaahi alcadiim ka khijiban ta'in ammas rabbiin narra gaadha dire dhawaa buleeti halkan guutuu kitaaba laalaa bulee kharrafin akka bulee ganama akkasumatti dire dhawaa irraa minibaasiin dirree xayyaaraa galee harar dirree xayyaaraa galee guyyaa san darasaa qaraayisaa oola waan inni ijatti yaan harkan siimaa beek kanaaf annin gabaabsa jecha kana jeetiin irraa bu'aa yaa darasoota keenya wanni haasee feto mas mee manuma inni jaare kan manuma inni jaaru jiru kana keessa deemeetii ilaa lafa inni qabee tara keessa deemeetii ilaa waan akkamii wallaahi an Sheekh Usmaan duraan miidiyoo irratti inni xiqqoo beekama lee hedduun beeku ture miidiyoo mara lallabasaa kana jechoota anjamaa katabaatti inni jiru hawaasa bashannas waan hawaasa san dhugumaan gorseedha miidiyaa irratti ja'an eeganaa gale eegaan isa dhaqe mee mana san fooqi 8 jaaru deeman anje liiftii itti godhee jiru majlisa beekama baadiyyaa keessatti fooq bara fooqi mana tokko jaaruun bara rakkinan qabu fooqiin nama sodaachifti bara mana tokko jaaruun rakkinan qabu lafti bal'inniisi ani namoo eessa yaadu beenyi biyya sanii waliin baasan dallee san jaareen fixu dhagaye amma nuti wanni jennuun hanga baabinatti kana wajjin wal qabatee lubbuu tiyyaa fi barastoota akka kiyyaa yookaan ustaazota akka keessanii yookaan sheekota biraatiif wanni nan dhaamu yaa darasaa ilmii barattu yaa warra ilmii qara'u wanni nan isinii dhaamu ilmiin akhlaaqan qabne faaya biyyee keessatti awwaalame warqii biyyee keessatti awwaalamte warqii biyyee keessatti awwaalamte waan namaa gootu ni qabdi yoo arraa akhlaaqan qabaatin namni gaafuma akhlaaqa qabuuhu gaafuma akhlaaqni namni gaafa darasaadhaa gaafa akkin hunjaan gaafa dur majlisa jiru jechuudha namni gaafa darasaadhaa sunnaa dhiisu gaafa gandaggale fardi dhiisaa hunjaan namni gaafa darasaadhaa amala darasaa wajjin hin qabne gaafa biyya gale maatii wajji hawaasa guutuu wajji nama tokko wajjin amala qabaachuu hin danda'u jaan kanaafuu awwaniin barattootaaf dhaamu yaa barattoota akkuma ilmi barattanitti akhlaaqa baradhaa namni barra nama tokko salafarra akki jee namni ilmi isaa tawaaduu isaaf hin ideeyin niyyaa isaa fattashuu jee bar maaliif akka barate silaa ilmi irree tawaaduu si fiduu qabdiimi ilmi rahmata si fiduu qabdi adilii si fiduu qabdi amma nuti yeroo hedduu jechuu dooyina nama barate fakkeessan luyna nama barate fakkeessan akkasuma ammas nama amala hin qabne nama barate fakkeessan waan jaammee uummata kaan isinii himaa dubbiin tun jijjiiramu qabdi jechuuf hin dubbadha malee dubbii dubbatan illee miti darasaa hanga dhiirti dhuftuu ragaa tahaa jaan darasaan humna hin qabdu jechuuf beek lola seeneeti ulee harkaa darbinaan darasaa tasbee asheetaa lola 40 seetaa jee jaan namichi darashaan itti darsee
وأن ما سأن تل لي يناني قربان درس كده جا مالف درس كده يتنان خيا خافين نغرغارو ساخنا بكني دو هادن جيرو في وننا ما سأن تل تدرس أشي مالي يجان خناف دوينو ما قوفا كيسن شيخ خبير قالني فوديتي بيخدو بيفكي دمالي دوغال ليمتي فوديتي برosoo sheekh harka kenne dhuyennuuni harkanu kennu die galanni khuteeni hada manaatin jennaan sheeyni hodo male khenni male hodo beeku sheekh harka hodo jettani sheekh harka khenni yettani abba man qiyaa isnumaan jala quchise yetjan namitti jechu jaarsa galanni raafuudhe dubbin tun hundi siitu dhugaamiti jijjiiru qabdan laal namichi akka gartee namichi jeesan jechu bar namicha mana keessatti hada manaatin ko inni isni okkola isni jitana waana garre balla inaanini mana keessa namu akkan qaqqabu jeenjaan akkasille akkanuttin taane amala barataan amala jijjiiru qaba irra obsa namni qabu isa ta'uu qaba namni bar akhlaaqa jechuun musadii beekhi obsumaa fi waan namni simii durratti obsuu fi jecha gaarii namaan jechuu fi ammas te azaakhee namarraa qabachuudha akhlaaqni kana biran dabarree beekhi diin الدين هو الأخلاق خننجا بيجا ساني تكو ليدا لفن في تجاني شيخ بسا جرا أوجيسا في هيود بيدا وراك غاري دبتو ممس أستاذ أحمد نجاش فاجرا خان سلا شوفيري مخينا أوفو جرا الشوفير وانو تياسنو لين دقاي مخينا أوفو ملي مخينا أنا كيجان تجان لا كيجان نمشي شوفير نمشي شوفير أنا كيجان عربة بيته فكر جين وحاسب جين أن كل سائق مجنون إلا أنت شوفير روندي مرات هذا سيميلي سقفا فيا كسيد ديمتي واتكاسين دقيفتين مرقابتاسين جينا تياسو خيوفي خنافوغا إن شاء الله والله أره دوغا مني غم چوكا نواسو سيسا وان بريد غري نما دي لسان غري إجا بريد دوسان غري حواسا دي لسان غري يو حواسا سواني ساني رسو جرات يو هركا قلي يوم ما تاتبلي وني ساني رسو جرتو تكتي ترى كفاية رارك ربي رزق سبيشال قولي بيجي مثلا تو آخرنو أنغرا خيام في تدي هاسوني مجرى أني تيمنا هاسيشيني والتجي تنرد عبدي تيمنا توكو خايسين إن دبتين جياتو دبتي أتشبودا هنكينوتا أرجع ريفي والتجيلات إنه هندرس الراوك أبون دبتشو هذا شيء تيمنا قرتي دقته وما قمني يودو إساسا دبتني ما كيسن رانفورد دوتر شيني كليلي هراري تلي غلطون فتشو بربان غمانا لفتو سنبي هراري كليلي جرى جرتي بيه دتشي إثيوبيا تنا خيستي خميستي غافتو كدتشي كسب بلو أركي دتشي خيسة بدو كاميرا نمان رقمني ميلانو كا خيسة دمتيو ليدا ولتي مالي دا ولتي ول دغوندن سغلي لبدي ول دغوندن ديسو لفتانا شيني إفي عمري نما توكو بيخي دت عمري دتشي وانغيسو شيني دتشي إسابودا أبو خدان لكويسو دنديسو إسلام أفود odoo manni tokko irra ijaaramu baate dachii sanarratti kilaasiin takka ijaaramu baate dachuma san qofa fuudhee odoo dhiise wallahi waan silaa namni tokko umrii isa dalaguu qabu dalaga isheenii lafaatii inni waan sanirra laffe dhaqeetuma namni dachii san laalee gatii kennaaf ni beekama lafaatii keessaa mul'ataa jechuudha hangam takka kan inni biiroo deddeebi hangam takka qaama mootummaa amansiisuudhaaf kaartaatti baasee sheekha lafa san baadiyyaa san keessatti خوني شيخة حواسني إسلاما قوتون مجلس لما هندا كبا همو لفاتي كشيخة سن شيخو كفا كبا لال وانا دبري خانا خيسة حتى هيروج الرا أرغني وقاسو الدوما خانا خيسة تلي داتشي بالإفني فرأتشو تاكا تلو روا جارو آدان قرأن ننوتي واني تنجني مولتين نت ديفني واتو بكتلو سنجيتو كاس أما تلو رول يا ترى تلو رول واجارة موليسه أماس بالإسه كابتاي جودا هكا حواسا خنا فكاتوتي أما غرف الدورة تلي شيء كتير تاني دتشي ملاوهي مفردينا دتشي كارد إبا مسجدا في مفردينا بالإساني خيسة في غني هوجا فور تيجي تهجودا هوجا فور جدو تافور بافتي أما دتشي شيء عثمان كابنزان irra deemeetiin xarafa irratti sheekha akkasitti sheekha wajji deemnee daawwannee garaan dadhabnee aboo isa quttan jennee walii dawwallee wal barbaanne fakkeessuun jenna dhaqaa keessa deemaa laala dachiisan isinillee ni beektanii wanni sun waan hin agarree taariika keenya keessatti takkaan dalagamanii takka tana tabiraa waltajjiilee gizee nuu gootan
waltajjii hawaasaa gizee godhanii nuti ammaan tana sarganyaa warra gartee gaggeessituu aruuzaa warra jaansani warri arraan tana warri waltajjii amatatti afeeramu kun qabaatitti afeeramu kun nuti warra boonsitoota warra waa bobboonsu laffaatiin akaaffiin itti citini waan isaan dabarsan waggaa guutuu dabarsan san nuti amma guyyaan nuti dhufnu guyyuma aruuzaati guyyaan aruuzaa bultii miti beek guyyaan aruuzaa guyyuma aruuzaa jaama guyyaan aruuzaa kun ammoo namarraa bareedu qaba sheekh akka gaafa nuti ijoollee muhaadaraan gaggeeffamtu arrallee muhaadaraan islaamaa gaggeeffamu qabdi gaggeeffamu jirti arrallee montaar boo ciccituun gaafa san akkas godhuu turre sitaaraan duubatti hidhamtee kursiin gaba kaamtee buufiin afuufamtee hafee wanni kun duniyaa irratti ammaan tan hin jiru duniyaa gubbaa amma meeshaa madraka jaaramu bituu danda'u qabna baadiyyaa keessatti illee ni dandeenyallee montaar boon portokoolaan dhufuu qaba waltajjii gizee sheekotii gurguddoo tana afeeru madrakni sagalee taakka dhaamsachirraa dabru san waltajjii jechuun hiikkansa namoota dhufee achitti wal gahu san hanga kanaa wal bareechaa jechuudha sagalee bareedduu us jechuu nama feesu hoggaaniif sagaleen tolte jechuudha amma sagantaa madraka sheekh Sheekh Usmaan Sheekh Abdulatif Mattaanillee khalee waliin irra walli sheekh madrakni sunillee madraka bareedaadha sagaleedhaan jechuudha ammoo madrakni sunillee hawaasa san akka fakkaatutti waltajjiin tolchine tana qofaa miti madrakootuma keenya kadeddeemnu hunda namo yeroo jalqabaatiif waan haaree fidee waltajjii tolchee nu garsiise hin agarre takallee abbootiin qabeenyaa hawaan kana dalagaa godhattee jirtu yoo jiraatti dhaamsi sirritti haa dabru dhaamsi sirritti bakka haa gayu hogga muhaadaraan godhamte akka viidiyoo keessaa bareeddu nu godha akka hogga waraaban namni laalu godha sitaaraa diimtuu gizee hunda laxxafee namni waltajjii islaamaa akkas godhuun qabnu keessummaan gizee dhufte akka dinqisiifatan ta'uu danda'u qabdi meeshaan jiddugalli takka bitamtee wanni kun waan laafaadha ammoo waan nu boonsu waan nu bareechu wanni kana odoo godhamtee gaariidha akka waliigalaatitti beekan maan tanaan mata duree Sheekh Usmaan san keessaa xiqqoo ol tarkaanfadheetiin waan waliigalaa ganama lafatti haasa'u turre waan kana nuti hundi akkasitti waan kanarraa dubbachuu fedhee mee jaarmayuma itti jirtan cinatti majlisoonni walit dhufee haawanna nu godhu tabiraan ma sheekh takkatanii idaadhu jechuudha gizee keessummaa afeerratan majlisni keenya hedduudha dhaamsi akka wal jalan dabarre akka sagantaa leenjii taatu dura amma gaafa diriiraa tana keessa muhaadara gaggeessu turre nuti amata diddam way muhaadara keessa madarakoota kana gubbaa jirra madaraka gaggeessuun baara laal nama tokko afeerra amma Sheekh Jamaal Aliyyi warra gaafa sana afeeramu keessaa sheekha yoo afeerre amma Sheekh Jamaal Aliyyi isa cinaan bohaarsaa nama nashiidaa tokko cinatti afeerra ji yoo namni diraama dalagu tokko jiraate sagantaa jechuun hanganoo bakka guyyaa har'a nama kana oolchaa jechuudha dhaamsi itti qophaawa baatii takka dura baatii lama duratti himna sagantaa akkanaa qabna haayoon teenya hubannoo darasaa akkana waan akkana darasaan barumsarratti akka nuu cimtu baatii takka boqonna godhu deema yoo taate jecha baatii takkitti tan akka lafan teenya irra nuu qophaa'i sheekha jedhanii nama akkaan nama amansiisu ka daawaa dhaamsa bareechee dabarsu tokko yoo nama tokko cinatti hidhaanii nama lama kana yaammatanii namni kaan majlisa biraa dhaqu deeme akkana kanatti anima yaada xiyyaa beete portokoola nama 50 olif fidanii namni irra guddaan aaree galu kana madraka hundarratti waan kana nu mudata waan kana odoo dhiifne odoonni fi namoota bebbeekamaa diidam soddom bakka takkatti afeeranii hundinuu daqiiqa lama yoo dubbate guyyatti immoo madrakni tokko za'ameek nagumachi oolee galaa jechuudha waci itti baaftan haafagoo tikeetatti murtan tikeeta yoo nama lama murtan nama gandarraa yoo tokko afeertan nama kana daqiiqa 40 yoo kennitaniif oolmayni guyyaa tokko gayaadha